Yooyyaa shama artistoonni Oromoo barana hin dandamne falmataa Margaa wallee ajaa'ibaa qabatee dhufee jira. Daawwattootaaf kabajamtoota keenya falmataa Margaa akkuma beekamu amma durallee walleewwan adda addaa baasee uummata Oromoo biraan ga'uun isaanii yaadatama jechuudha. Ammallee wallee mata dureen isaa dhugaa koo jedhu jechuudha qabatee dhufee jira. Daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan akkam jirtu baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayibii godhaa. Daawwattoota keenya osoo gara wallee kanatti achisiniin dabarsiniin dura chaanaalli keenya akkuma beekamu yeroo dheeraaf barnoota teekinooloojii irratti fuulleffatee isin barsiisaa turuun ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma kanumaan wal qabatee gidduun adda kunnee turre jechuudha. Hojii keenya YouTube kaatagoor waan jedhamutu jira jechuudha. YouTube keessatti jechuudha. Daawwattoota keenya baay'ee gadi bu'ee waan jiruuf jechuudha. Mee hamma isiniif dandame chaanaala keenya sabiskiraayibii godhaa akkasumallee akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf sheer waliif godhaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu jechuudha walleewwan ijoolleen keenya qaqqaxaleen ilmaan Oromoo artistoonni keenya sagalee isaanii kilooleen baasanii nu biraan gayan nulleen immoo bifa beeksisaatiin jechuudha isin biraan gahaa akka jiru ni beekama jechuudha. Daawwattoota keenya yeroo ammaa kana wallee artistoota keenya hundumaayyuu gandaa fi lagaan osoo hin qoodin beeksisuu irratti argamna jechuudha. Namoonni artistii keessan falmataa Margaa jaallatan jechuudha viidiyoo kana sheerii waliif godha. Daawwattoota keenya akkuma beekamu artisti falmataa Margaa jechuudha yeroo dheeraaf jechuudha wallee adda addaa baasee uummata Oromoo biraan ga'uun isaa ni yaadatama jechuudha. Ammallee wallee mata duree dhugaa koo jedhu maali dhugaa koo jechuun wallee ajaa'ibaati baay'ee wallee addaa uffata aadaa ajaa'ibaa kanaan faayamanii kaameeraa addaatiin quality ol'aanaan viidiyoo dalagame kilippiidhaan hojjetee xumuree isin biraan ga'utti jira jechuudha. Maarree kan isin irraa eegamu yeroo gadi dhiifametti jechuudha. Daawwattoota keenya sirriitti akka zaadi 24 keessatti miliyoona oliin daawwatamu irratti dalaguu qabna jechuudha jalqabaa jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma beekamu yeroo hedduu hawwaniin isin gorsu jechuudha. Artistoota keessan borsaa keessanii baaftanii hin gargaartan zabana yookaan amanni amma yeroon amma jiru tun yeroo dijitaalaati yeroo kiisa ofiitii baasanii waa nama gargaaranii miti yeroo sagaleen nama gargaaran yeroo quba harkaatiin nama gargaaranidha yeroo ija ofiitiin nama gargaaranidha. Duraan kiisaan nama gargaaran artistoota keenya duraan kiisaan gargaaraa turre amma immoo rabbi yeroo tolchee yeroo dijitaalaa waan taateef artistoonni borsaa keessanirraa waan eeggatu. Borsaallee yoo gargaartan homaa itti hin guddatu jechuudha. Itti xiqqaata malee sigalee imalaanii jechuu kiyya artistoonni keenya. Kanaafuu ija keenyan gargaarra akkamitti viidiyoo isaanii daawwatuun quba keenyan gargaarra akkamitti laayikii godhuun sheerii godhuun chaanala san sabiskiraayibii godhuun sigalee laalimee laal agartee bara dijitaalawaa jechuun bara akkanaa kana jechuudha. Hin dhaggeeffatta muuziqaa san gurraan gargaarta sirriitti laal akka ajaa'ibatti jechuudha. Amma kun gargaartee jama gaafa viidiyoo isaa ijaan daawwatte qubaan laayikii gootee sabiskiraayibii gootee sheerii goote yaada bareedaa harkaan barreessiteef jechuudha. Gurraan muuziqaa san waan inni jiru dhaggeeffatee sammuun itti xiinxalte ati waa meeqan nama kana gargaarte jechuudha laal sigalee gargaarsa guddaa gargaarte jechuudha. So kanaafi please viidiyoo kana sheer waliif godhaa namoota hedduu biraa akka dhaqqabu jechuudha. Daawwattoota keenya artistiin keenya akka viidiyoon isaa gadi dhiifameen yookaan kilippiin isaa gadi dhiifameen walleen akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf namoonni hedduun arguu qaban jechuudha. Jalqaba beeksisa viidiyoo isaa kana namoonni hedduun akka arganii fi irratti dalaguu qabna jechuudha sirriitti. Daawwattoota keenya maarreegaa chaanaalli keenya illee baay'ee gadi bu'ee waan jiruuf jechuudha. Daawwattoota keenya irratti dalagaan jiru hanga amma duraati please sabiskiraayibii godhaa hanga isinii dandame chaanaala kana sabiskiraayibii godhaa. Chaanaala kun chaanaala keessanii sabiskiraayibii godhaa. Namoonni waa beeksifatu barbaadda kamiyyuu gara keenya dhuftanii beeksifatuu ni dandeessu jechuudha. Dhaabbanni keenya bilisa jechuudha. Birrii tokko fakkeenyaaf wallee artistoota keenyaa kana yeroo beeksifnu tokko irraa waa arganneeti miti jechuudha. Maaliif artistoonni keenya kun itti dadhabanii itti as waan hedduu hojjetanii bakka kanaan gayanii xiqqollee taatu gatii dadhabbii isaanii haa argatanii jechuuf irra dalanni hawaasa keenya biraan gahaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya kanaafuu please sabiskiraayibii godhaa chaanaala keenya kanallee bakka viidiyoon gadhiifametti kallattiin nulleen bifa reakshinaatiin kan isin biraan geenyu ta'a yaada keenyallee waliin irratti kennataati. Daawwattoota keenya viidiyoon irra isiniif qopheesse kana fakkaata akkasinitti tolu abdiin qaba. Kanarraa asumarra raawwanneera viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.